Laggabaa aanaa kiiramuu ganda haroo soontomaa jedhamu keessaa haleellaa humnootni hidhatan garaagaraa raawwatan sodaachuudhaan qe'ee isaanii gadhiisanii waggaa 2 dura gara magaalaa kiiramuutti baqachuu isaanii dubbatu. Namni maqaan isaanii obbo Galataa Toleeraa akka jedhamu bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan. Yeroo sana miseensota maatii isaanii 10 ta'an qabatanii akka qe'ee isaanii irraa buqqaasaman kan dubbatan obbo Galataan haalli nageenyaa tasgabbaa'ee gara qe'ee keenyaatti deebinullee qabeenyaan keenya yeroo walitti bu'iinsa sanaa kan manca'e waan ta'eef rakkinaaf saaxilamneerraa jedhan. Namoonni muraasni deebi'aa jiru. Namni waan nyaatu waan wanni hin qabu kun rakkina guddaarra kan inni ga'ee jiru. Gargaarsa adda ta'e amma bakka naannoo ji'a 4 olidha. Manni galee waan oomishatee waan argates hin qabu. Rakkoo waamaa keessa kan manni kan galee jiru. Deeggarsa irraa dhaabachuudhaan manni beelmaan rakkachaa jira malee harri nageenya amma akka aanaa keenyatti immoo wayyaa qaba. Namni biraan miseensota maatii isaanii 8 waliin ganduma haroo soontomaa jedhamu kanarraa buqqaasamuudhaan magaalaa kiiramuu keessatti bakka jireenyaa yeroodhaaf ta'u keessa akka jiraataa jiran kan dubbatan obbo Amanuu Makoonnan namni jedhaman deeggarsi midhaan nyaataa dhaabbachuu isaatiin rakkanneerraa jedhu. Waggaa arfaa keessa jirra. Rakkoo fintaaleeyyii shanii jedhamee uummanni inni dagarraamee fayyuma dararamee buqqa'ee rakkoo nageenyaatiin wal qabatee rakkataa amma jirra. Waa qamadii kiiloo 5 ulaasaa turanii amma immoo dhaabatee. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa kiiramuu obbo Biraanuu Balaay waggoota 4 darban keessatti gandoota aanichaa 19tti hidhattootni garaagaraa haleellaa raawwataniin namoota qe'ee isaanii irraa buqqaasaman 62 ta'an keessaa kanneen 25 ta'an gara qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jechuun dubbatanii jiru. Namoonni kun kan deebisaman waqtii arfaasaa bara 2015 bara darbeerraa jalqabee ta'us dubbatan. Gandoota ollaa kiiramuu ta'an irratti hojii opereeshinii hojii nageenyaa hojjetamee maree hawaasaa gaggeeffameenii fi hojii araaraa hojjetamaa deemeen immoo namni ganda dhiyootti jijjiiru kun gara qe'ee isaatti akka inni deebi'u ta'e buqqaa ammatti qabne jennee waan jenne nuti 7,200 kan hin deebi'in jirutti 62 keessa. Baatii lamaan kana keessatti immoo uummanni kun keessatti deebi'ee lafa qonnaa fa'aa lammiigeeffatee akka inni deebi'uuf immoo deeggarsa shaaraa deeggarsa nyaatatti nama oomisha lafarraa geessifatuutti ittiin dhaabachuu danda'u xalayaatiin gaggaafachaa turre. Namootni qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii jiranii fi namootni qe'ee isaaniitti deebisaman gargaarsi midhaan nyaataa addaan citeeraa jedhanii kan komataniif obbo Biraanuun aangoota godina Wallagga Bahaaf naannoo Oromiyaatti beeksisnee deebii arganne jedhan akkasitti ibsu. Deeggarsa kennamu sana immoo aanaalee riiskii guddaa qabanii fi dursa kenninee qoodamaa jedhamee amma aanaan kee ammoo rakkoo nageenyaa irraa xinnoo fooyyee waan qabuuf aanolee rakkoo nageenyaa hammaata keessa jiran dursa kennanii kan akka deeggaraa jiranitti naa kennanii. Garuu inni hangammaatti kun baatii 3 ga'eera. Ji'aan yeroo nu dhufu isinii ergina jedhamee richa kan waadaan nu galame garuu ergasiitii wanti nu ergamu hin jiru. Karaa mootummaa dhaabbileen akka wabii machaa fiidoo fannoo diimaa kanneen jedhaman kun immoo nu gargaaraa jiru. Dhimma kanarratti itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa godina Wallagga Bahaa obbo Daanyee Lachiisaa irraas ta'e hoogganaa buusaa gonofaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Siisaa irraa bilbilaan deebii argachuudhaaf yaaliin guyyoota 4 keessatti taasifne sababaa isaan bilbila hin kaasneef itti milkaa'uu hin dandeenye. Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraatti hidhattoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaagaraa haleellaa raawwataniin namootni buqqaasamuu ibsuudhaan nageenya naannoo sanaa deebisuun mootummaan namoota kana gara qe'ee isaaniitti akka deebisuu fi furmaata waaraa akka kennu ibsa baatiiwwan muraasa dura baaseen waamicha dhiyeessee ture. Mootummaanis gama isaan nageenya tasgabbeessuun namoota naannicha keessattis ta'e naannichaan alatti buqqa'anii jiran gara qe'ee isaaniitti deebisuun hojjetaa akka jiru beeksisuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.